بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبوليوان إسلاما جرون إلمنما يروهن دا أكدو كتنتيتو إلمين قدتا هم فودا انتلتي هم قدتي نهيرمتي أبان إسي نهيرمسي سيجو أكما أغرتي كتا ترتيب وليي إسي نما هيرمسي سوك أبو كيسة تلالتي جيجو ترتيب سنين نهيرمتي garuu jiruun yeroo tokko tokko osoo jaarsaa fi kan jaartiin wal hin gahin osoo hin heerumtee mana jaarsa isiititti hin galin eeganii kaa godhatte booda xalaaqni argamuun ni mala. Haalli kuni akkamitti ilaalama? Shari'aa keessatti agartee yoo agartee ilmi isii kadhatee nikaaha isii godhete kuni yoo agartee isii xalaaqee isitti osoo hin galin manatti osoo hin galfatin yoo agartee xalaaqee jedhe akkamitti ilaalama? Mahriin sun akkam ta'a? Mahriin isii kenne sun ammas iddaa ni qabdi moo hin qabdu jechuu hin laala jechuu. Ulamaa'in haala kana bakka lama qoodanii jiran. maal jedhanii an yaxsula at-talaaqu lizawja qabla ad-dukhul wa min ghayri khalwatin kaamila. maal jedhanii yoo xalaaqni osoo isaa fi isiin khalwa adda hin bahin bakka namni fuudha duraa beeka osoo bakka namni tokko jara arguu hin dandeenye waliin hin taa'in waliin hin seenin keessattuu agartee akka ulamaa'in jedhanitti yoo agartee daa'imni waa wajjaan baafate bira jiraatuu dhabe namni guddaan bira jiraatuu dhabe yoo adda ka ta'an taate haala kanaan jechuun yoo khalwaan akkanaa hin argamin yoo khalwaan adda ba'uun jaraa hin argamin adda yoo hin ta'in maal jedhan falaha iddatun iddaa in qabdi jedhan falaa iddata alayha iddaa hin qabdu jedhan falaa iddata alayha iddaa hin qabdu jechuun ji'a sadii yookaan ammoo dhiiga sadii hin eeggattu jechuu wayituma san talaaqni akkasumatti dhumata walahaa nisful mahri musammaa mahrii keessa ammoo cinaa ni qabdii jedhan cinaa mahrii ni fudhatti cinaan ka isiiti cinaan ka abbaa warraa isii ka nikaaha godhateeti jechuu yoo feete hin dhiiftiif innis yoo fedhe dhiisee guutuu kennaaf yookaan ammoo isiinuu cinaa san ka isiif ta'u san yoo feetellee dhiistee fi mara isaa ni deebistiif jechuu haala kanaan ta'uun ni mala. Ammas yoo mahriin kun qara hin himamin fakkaataa isii tafakkaataan isii haga fudhattuu ni kennamaaf jechuu cinaan isaa akka rakkennaa fi qabeenna ilma isii kadhateetitti jechuu. Kana boodaan xalaaqa kana boodaan ammoo mahrii haarawaa fi nikaa haarawaa malee isii fuudhuu hin danda'u. Nikaa haarawaa fi mahrii haarawaa malee isii fuudhuu hin danda'u deeffatuu hin danda'u jechuudha. Kun fuula tokkoffaati. Fuulli lammaffaa yoo agartee khalwaan argamee jedhe adda bayaanii jedhan yookaan waliinuu rafanii ta'uu ni mala osoo waliin fuudhin dura yookaan ammoo bakka adda namni tokko agartee jaarsaaf jaartiin malee wal arguu hin dandeenye yoo adda bayanii jedhan maal jedhan ulamaa'iin maaliif bakka kanatti wanni jaarsaaf jaartii eddetti argamu ni mala wal dhungachuu fakkaataa fi waan agartee nikaahni nama hayyamu godhuun ni mala jechuudha. Kanaafuu wayita kana yoo wanni akkana argame jedhan فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في القديم من مذهب والحنابلة إلى أن عليها العدة ويو حالة كان أدبهني جدا عدة أبدي جدا جتون ديغا سدي إيغتي جتي طلاق نسي غوتموف مهري أمو غوتوتي فرأتي غوتوتي حقا قد جتو مهري غوتوتي حقا قد وأما بخصوص رجعتها فقد ذهب جمهور العلماء قروا ديفنا إسي حال كمين ديفتشو دندها جنان جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا رجعة له عليها علماء كنين ديفتشو هندنده مال ملي إلا بعقد ومهر جديدين مهري هاروافي نكاح هاروا ملي إسي ديفتشو هندنده جدا حال كنان أغرتي ركو osoo jaarsaaf jaartii nikaaha boodaan osoo jarri walitti hin galin yoo haalli rakkoon akkana argame haala kanaan
هي كان جتشو علماءين ربين كراك أجيلا نهاك أجيلشو ربين كينا سبحانه وتعالى أغرتي وان هم توتاتي وان جرو علم نما دي قرى نها فقيسو ربي كرا إسا أغرتي تلتو والنفتو إسا تو بيكا كجارتي تو إسا بيكا ربين كينا سبحانه وتعالى نها تاسيسو ربي خيري كيسا نها جراجسو ربين هم تنو رها فقيسو خيري كيسا نها جراجسو خيري دنيا بآخرة نها وفقو هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.